Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafuun jaalatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu kan biyya keessaaf kan biyya alaallee ammallee gumaanni akkuma itti fufee jira jechuudha. Tartiibumaan eentu akka dura eentu akka itti aanee dhufee gadisanii isa waluma duraa duubaan gadisanii dhiisa jechuudha. Obboleettii sulxaanitti dhufe yookiin obboleettii abbaa manaa kiyyattuu iyyuu dhufe jechuudha. Har'allee boqojjirraa dhufte jechuudha. Maashaallah jedhee jira. Obboleettiin sulxaanii illee alarraa galtee biyya alaatii galte jechuudha. Dhiyooma galtee ijoolleen biyya alaa yookiin biyya arabaa jirtan jechuudha. Tayyaaddooftanii cinqamtanii kan cinqaa keessa jirtan hundi rabbi cinqaa sanaa furu. Rabbi nagaa maatii keessanis nagaa galchuusniin jecha isillee waa baay'ee dabarsite rabbi nagaa hangalchi jechuudha. Wallahi baay'ee waa baay'ee dabarsite namitti illee galchuu diddee baay'ee si cinqite asii birrii dabarsaniif jechuudha. Biyyarraa birrii erganiif akkasi galte jechuudha. Baga rabbi nagaan isii galchi jedhaati. Du'aayi godhaaf isiniin jedha. Ijoolleen biyya arabaa jirtan hundi keessanuu jechaadha. Rabbi cinqaa isinaa furu kan maatii keessa yaaddanii horoortanii jireenyi hundi isiniif tasaaka'uu didee wanti hundi wal bira namaan tasaaka'uu beeka. Kana hunda rabbi isinaa furu isiniin jecha obboleettiin sulxaanii jalqaba irratti kinooti micciirraadha jechuudha. Kan isin ittiin dhufte micciirraadha. Maashaallah jedheen jira akkuma isin argitan kana maashaallah. Micciirraa hedduu mi'aayaa ta'e wallahi baay'ee mi'aayaa jechuudha. Kinoo isinii muraara baay'ee mi'aayaa hedduu mi'aayaa kaameraa keessatti baay'ee baatu kaameraa keessatti mul'attu. Ittaansee uffata daa'imaati. Uffanni daa'imaa jalqaba irra isin mul'ifte maaqafaa xiqqeeshuudha. Maaqafaan lama qaba jechuudha argitanii. Jalqaba irratti maaqafaa xiqqeeshuudha kuni maaqafaa xiqqoodha jechuudha. Isin mul'iste ittaansee maaqafaa guddaadha kinooti. Maaqafaa guddaa isin mul'isaa jirti. Viidiyoo kaleessa jidduu isin jalaa oolee haalli namaa mijatu haadha daa'imaa yoo ta'anii ittaansee maaqafaa guddaadha. Uffata baay'ee bareedu jechaadha maashaallah jedheen jira. Ittaansee kinooti tartiibuma isin mul'isaarti surree qaba. Ittaansee ammallee tuuttaadha. Tuuttaa kan kaalsi qabu jechaadha jalaa hanga gubbaati kinooti. Tuuttaa baay'ee bareedu jechuudha maashaalladha hedduu bareeddi. Ittaansee tuuttaadha jechuudha. Uffanni kun walumarratti akkanatti hin beektanii uffata daa'imaati. Ittaansee santariyaa gubbarraati jechaadha. Maashaallah uffanni daa'imaa hedduu namatti tola. Uffata daa'imaa jechuudha. Warri argitaniftanii warreen argineef warreen argine rabbi sana argisiisu isiniin jedha. Ittaansee shurraabiidha jechuudha. Shurraabii zalaan godhatu jechaadha. Akkuma isin argitan kana maashaallah uffanni daa'ima kiyyaa akkuma isin argitan kana jira jechuudha. Maashaallah isaan jedhee jira jechuudha. Rabbi nama godhatee isa ficcisiisu isaa godhu ittaansee surreedha. Surree shurraabii kana walirra godhatamtu jechaadha. Maashaallah akkuma isin argitan kana isa geessinee jirra jechuudha. Meeshaa as keessatti deebinee akkinooti meeshaa isin fidee jechuudha. Wallahi ana baay'ee nagarrame jalqaba irratti mokoroniidha. Ittaansee sukkaaraa fi buna jechuudha. Wannuma takkatti nambifne meeshaan isin nambistan jiru kinooti saamunaa ajaaksii. Wallahi hedduu nagalatoomi sin jedha obboleettii yaqqaalii hedduu naaf galatoomi umrii sinaa dheeressuunaaf jiraadhu sin jedha. Saamunaa ajaaksii kinoo wanta akka nambifne akkanatti fidde jechuudha. Maashaallah ittaansee paastaadha. As keessa jechuudha. Meeshaalee as keessa jiru mee ufuma keessanis ilaala kaarotii, timaatimii, qaaraa, kinoo. Wallahi rabbi umrii siyaa dheeressu sin jedha. Bakka ciiftu jirti. Namni waa gabaabee bituuf hin jiru jettee akkana fiddee dhufte. Ani garuuyyuu haatitti yallee na bira jiranii obboleettiin tiyya zayiballee na bira jirti maashaallah. Obbolee maatii kiyya rabbi umrii naa dheeressu. Abbaan manaa kiyyallee waan jiruuf baadiyyaadhaa miti. Baadiyyaa osoo ta'ee namni rakkata. Magaalatti garuu namni wanta akka rakkatu hin jiru. Namnummaan kamuu gabbahee waan barbaadan san isinii fiigee isinii bita. Maashaallah osoo akka baadiyyaa ta'e baay'ee rakkatan garuu magaalatti ammoo rakkinni akkasiin jiru hin beektanii. Isin ammoo iyyuu bakka rakkatti isin bakka ciiftu jirti. Haga gaafa isin lafa qabatu namni bituuf hin jiru jettee erga gaafa sambullee bariisaa jechuudha deemuuf kaatee guyyaa takka giddiidhaan kadhannee oolchine abbaa manaa wajjin dhufte waan ta'eef giddiin kadhannee oolchine. Laslaasallee waa hundaa fiddeerti beeka. Giddiin kadhannee oolchine aannan illee nuuf fiddee jirti aannan jarkaan fiddee isiniif waraabne hin dhugne jira waan ta'eef halkan takka bultee gaafa oolchine giddiidhaan gaafa bariisaa deemuu hedduu san bakka waa hundaa bakka takka siibitee deemaa booda gabbahee namni siibitu hin jiru jettee akkasi giddiidhaan oorge maashaallah sin jedheera obboleettii yaa umrii naa dheeradhu galatooma.